osoon pirogiraamatti seenne dura gaafiileen sii dhiyeessutu jira. Gaafiilee adda addaa tan dhiyaattuutu jira maastar. Hawaasa kanarraa gaafii adda addaa hedduutu jira. Gaafiilee tana hunda keessummeessuuf qophiidha. Qophii gaafuma barbaadan hunda adeessan. Eeyyoo. Wanni biraan jiru nama arrabsuuf hin dhufne gandaan nama tokkoof hin dhufne jas maqaa adda addaa waliif moggaasuuf hin dhufne waan jiru haasawan wal mariin akka haasaween irratti wal marii hannuufi. Itti daawwattootaa fi hordoftoota maastara hoggaa innu maastara laga keessaa osoo hin ta'in maastara koontinantii takka guutuutii jechuudha. Maastara san kabajaadhaan waamicha keenya qeebaltee asirratti nu dhufuu keetiif hedduu galatoomirra siin jenna deebinee galatoomi siin jenna. Baga nagaan nu. Yooma adeero alla magan. Hamzaa murtii nagale asirratti jira. Murtii lakkoofsa tokko na barreessi murtii kiyya lakkoofsa tokko barreeffadhu. Lakkoofsa tokko barreessi murtii. Eeyyoo. Tole harkeen jira. Akkasii inshaallahu ta'ala maastara ragaa madrakni hedduu banaadha. Madraka kanarratti gaafiilee adda addaatu sii dhiyaataa. Namoota adda addaarraa siif dhiyaatti. Tana hundaaf inshaallahu ta'ala akka itti qophooytanii dhuftan abdiidhaan qaba. Gaafii fedhe gaafachuu mirga qaba yeroo gaafadha ooma barbaadan. Tole. Sooshaal miidiyaa kana gubbatti gaafiilee adda addaatiin naanna'u jira maastar. Ayyee. Gaafiilee adda addaa tana gaafii nama gammachiiftuu fi tana man gammachiifnellee hedduutu keessa jira. Gaafii duraa anumatu isin gaafata maastar. Tole. Kuulleen akka namootan garii haasawaa jiranitti gaafiin edallee mana wayiitti gaafii tana gaafadheetiin ture ol seenee. Gaafuma takkitti tana gaafachuufiin achi jala ture. Taraa boodaa gaafirraa ol seenee. Gaafiin inan isaan gaafadhee namni hundi oriyee na jalaa oriyan yoo ati naa deebiftan hin beeku. Gaafiin tiyya kuullee tana kitaaba 10 ol ittiin maxxanfameeti jira. Akkasumatti namootan hedduu nama 5,000 dhiyaatuutu baratee jira jedhan. Namootan kana humna takka ta duuba teessee kuullee tanaaf baajata baasu jirtu jiraa jedhan. Dubbiin tun dhugaadha moo baajata ati doolaara miliyoonataan argatte moo eessarraa waan kana godhuu dandeesse kitaabban 10 laxxafoo maxxansuu fi namootan 5,000 qubeen jaamiti kuullee qubeedha afaan nu bare kuullee tana namootan dilluhun barachuu akkamitti dandeettii waan kanaatti argachuu dandeessan maastar? Fayyaade ayyee gaafii bareedduu gaafatte. Wanni kun bara 2004 irraa jalqabe beektaa? Gaafaan school preparatorii jirurraa eegalee ijoollee wajji barachaa turre ni beekanii. Achirraa gaafa yuunivarsiitii seennee ijoollee yuunivarsiitii wajjin akkasumatti waa'ee qollee kana garrisaatiin ture. Lafa jala barsiisaa namni 5,000 6,000 ba'an kuni waan guyyaa tokkotti seeminaara kan name osoo hin taane waggaa 19 deemame kana keessatti waan ta'e. Akkaan amma haasawa eda deemaa ture irratti dhagahetti. Anarraa fuudhe Hamzaa kiyya. Wanni waan isaan ja'aniin si gaafachuu deema. Isaan ja'annanii mini ati kanumaan an jiru fudhadhu because anaami abbaan dhimmaa. Si abbaan dhimmaa dhuga. Anarraa fudhatte dhugaa fi lubbuun abbarraa baatii jetti Oromoon akka Oromootti haasa'e. Abshir tanaafuu. Lubbuun abbarraa baatii jedhan. Tanaafuu uummanni gartee waan adeemsaan akkasitti amata dila kana keessa 5,000 ga'e malee waan guyyaa takkatti seminaarri baafamee fi 5,000 ga'e miti jechuudha. Adeero an barattoota 10,000 ol akkaan qabaachuu ture namni biyya ni beekaa mire. Nin beeka mataa kiyyaafuu nin beeka. Gaafoo wayyaanee hojjaan qabta ka chaalenji akka ol godhaa turre maal akka turre baagiraawundi haa qoratan rakkoon hin jiru. Asit elementaritti miti yuunivarsiitiitti illee maal akka ol godhaa turre baagiraawundi keenya warri beeku haa himusan rakkoon qabu. Waggaa 19 deemame kana keessatti namoota hedduu barreessuu ni danda'amoo dubbisuu ni danda'amoo ijoollee elementarii ijoollee haaskuul namoota gurguddaa hundarratti akkasitti yaalchisaa turre jechuudha. Namni bifa kanaan wal barsiisaa baraa dhufe qorannoon kun bifa jijjiirrachaa hunda dhufte. Sigaltee waa yeroo dheeraa deemee fandiin immoo maallaqamu kiyya. Minduma kiyya kan hin argadhu irraayin sigaltee maatii kiyya irraa muree waan kanarratti investi godhaa jira jechuudha. Sigaltee
humni si duuba jirtu anumaa fi rabbii kiyya. Masha Allah. Galatooma maastar. Deebisaa qubsituu fi deebisaa bareedduudhaan haa deebiftanii. Hayyee Mu'aaz itti fufi. Tole. Nuti gaafii yoo jiraatte gaafii uummata irraa fuudhaa. Gaafii sirnaa namni qabu ana gaafatu hin deebisaaf. Abaloo akkana jee yoo jaan immoo xiqqeessan ulfaata. Waan gaafii fuullee namni qabu dhimma fuullee irratti gaafii namni qabu yoo jiraate na gaafachuudhaaf qophiidhaan saniif as jira. Tole maastar abshir. Dhimma fuullee irratti gaafii gaafatamtu hunda ni fudhanna abshir. Ana ka'uume waan ta'eef na gaafachuu ni danda'an. Humdeedha fuullee. Maastara keenya baga nagaan dhuftan gabaabsee jechuudha. Keessummoonni keenyas daawwattoonni keenyas warri as jala jirtanii sagantaa kana hordofuuf jirtan baga nagaan dhuftan qubadhaadha. Gaafii tokko tan garaa hawaasaatiin jirtuu fi tan nutis qopheeffanneetu jira isaan isin abbummaa irraa yoo dhageenyeetu gaariidha. Waan miidiyaa kana gubbaa deemu jiru isinis akkuma quba qabdan sanitti jechuudha. Mee maastar dura asumarraa haa eegallu. Gaafii Hamzaa reefuun tana gaafate jaaladheen jira waan ta'eef asuma keessa jirtanis baaseen ture. Gaafii siriyeessaa ta'e. Bal'inaan si rabbi jetti deebina. Maastarummaa isinuma kanaafu akkuma namoonni hedduun tokko isin beekutti namoonni hedduun tokkos osoo isin baran jeeti yaada. Mee gabaabsitanii dura seensatti akka nuuf ta'uuf Maastar Hasan eenyu waan jiru gabaabsitanii osoo nuuf ibsitan natti tolaan. Okay, Maastar Hasan nama baha Oromiyaa magaalaa Onaafran Qalloo magaalaa Dirree Dhawaatti bara 1976 akka lakkoofsa Habashaa bara 1983 akka lakkoofsa Faranjii abbaa isaa Sheekh Abdulqaadir Ayimoo Gannoo haadha isaa Addee Khadijaa Daawit Alii Badhaasoo irraa magaalaa Jimaatti dhalate. Mana barnoota elementarii keejii mana barnoota Sheekh Bookattiin baradhe. Elementarii mana barnoota jadiidattiin baradhe haaskuul Dirree Dhawaatti yuunivarsiitii Haramayaati. Achirraa gara biyya alaa dhufee biyyoota alaa kana keessa biyyoota hedduun deeme. Kana gaa ispoortiis ana waggaa 9 eegalee ilaarraa ispoortuma keessaan jira. Yoon gabaabse kanuma fakkaata. Tole gara gaafiitti aantu dabaruu moo Hamzaa isinitti achi dabarsa? Ofitti dabarsa. Tole ajandaan guddaan irra itti walitti dhufnee waa'ee fuullee Oromoo irratti haasa'uufi. Okay. Mee maquma fuullee kanarraa kaanee yookaan ibsuma fuullee kanarraa yookaanu fuullee maali? Amma namoonni hedduun tokko waan deemu jiru kana namoonni hedduun quban qaban ni agarra. Waa'ee maalii haasa'uu jirtan ajandaa keessan quban qabnu waa'ee maaliiti fuulleen tun maali? Amma namootuma nama miidiyaa akkana jee na gaafateen argeen dhiyeenya kana quban qaba waan deemu jirtu naan galle jeetti na gaafate fuulleen maali? Waan kana definition isaa maqaa moggaasa maqarraa is haatee achumatti fuulleen maali waan jedhu kanarraa eegalu. Afaan Oromootti kuuluudha. Kuuluu jechuun amma ijji tun yoo kuultu ni ifti. Ija yoo kuullattu ijji ta'e maal taati? Ni ifti. Waan sammuu keessa jiru waraqaa irratti yoo kuulte namni ni arga jechuudha. Yaada kee waraqaa irratti mul'ifta. Ni kuulte jechuudha. Doktorri Kabajaa Alii Birraa yoo ullisu maal jaangarree walleessaa keessatti. Martinuu ni barraa qubee haa kuulluu wallaalli roorroodhaa haa irraa baanu haluu jedha. Ni kuulta beekta yoo ati kuultu namni ni arga jechuudha yaada keessan xalayaa gubbaa harka dhalootaaf yaada keessan barruudhaan dabarsuu jechuudha. Yoon sii gabaabseen kasi. Tole fuullee Oromoo tana Maastar galatooma fuullee Oromoodhaa yoom eegaltan qorachuu isii tana akkamiin eegaltan piroosesa kam keessa dhufteeti as geesse adeemsa kam keessa. Anumarratti waa dabala Maastar. Hulluma tanaafu maaltus keessa fiduu danda'e fuullee jecha jiru kana maaltus keessa fiduu danda'e. Qubee fuullee tana jecha na bare fuullee tana wanni uumuuf si kakaase maali? Achumaan gaafii tanatti dabalii nu deebise. Yaa bareeda adeero. Ani ni yaadadha barnoota kutaa 10 gubbaa
seenaa Sheek Bakrii Sabalootu jira kitaaba afaan Oromoo. Maamush Ayyaansaa jedhaniin namni nu barsiisu ture gaafa san afaan Oromoo kana. Qubee uumee afaan Oromootii fi akka qubee mataa isaa qabaatu Oromoon afaan Oromoo akka afaan simbira jedhani afaan simbira akka hin taane maaloo sirriitti na caqasaa jedha beekama Maamush Ayyaansaa jedhanii jaba hedduu nama sabboonaadha. Isaatu nu barsiise. Waan san yoo himu ani hedduu miira keessa na naqe onni san umri ijoollummaatti ni beeke. So qubee uumee an qubee tana nama uumatti hin beeku beekte san duraas. Amma wanni kun na keessa dhufaa deemee yeroon kudha akka 12 seenu ittumaan beeku. Isuma tana waan tolchine waan jiru. Sheeppii amma jirtu osoo hin ta'in sheeppii biraatiin hin tolchee ture. Ijoollee agarsiisu ture kaanni koflaa kaanni taphataa ni jiraami. Sigalte waan na waliin ture. Gaafa yuunivarsiitii seenillee akkasuma ijoollee agarsiisuun ture. Even dormitariitti tension boxii keessa maxxansee hin kaa'u ture. Sigalte. So akkanuma akkanaani deemaa dhufti. Kulleen. Bara 2004 wanni kun ka'ee galee akka faranjiitti. Achirraa deemaa dhufee namoota barsiisuu ijoolleetti agarsiisuu ijoollee hojii baran agarsiisuu nama barattootaan ispoortiidhaan nama 10,000 ol akkaan qabu harargee baatiif harargee lixaa guututti barattoota kiyya akkati. Tarii irra guddaan sanuu barattoota so namoonni hin beekne akka baruuf hin jee beektaa barattoota hedduun qaba san keessa nama muraasa nama 5,000 nama 3,000 bu'an gaafaan biyya jiru kan hin tireen godhu ture. Mee ilaala barreessaa wanni kun akkamii jee. Eegaan biyya deema booda toora 2,000 daame waliigala naannoo amata 19 kana keessatti toora nama 6,000 dhiyaatutu leenjee jira waan kana barreessuu dubbisuu. Maal fidan ijoolleen boodarra maaliif waan akka gaazexaa himimmaa jettiin Oromoon gaazexaa kana manguddoo irraa kan hin dhagee Usmaa'il Muhammad Farraa himimmaa jaaniini. Himimmaa maaliif nuun barreessine sigalte ni dubbifnaa kitaaban maa nuun barreessine kompiitaran qabu harkumaan nu barreessinaan jaan. Sigalte harkaanis barreessuuf hin ture waan san keessa dabare. Sigalte osoo jennu amma gaa bifa kitaabaattis deebisuu isaan akka dubbisan godhu kun jalqabame jechuudha. Wanni kun bal'achaa deemee barsiisota haayiskuul walitti qabnee dubbisuu jalqabnee barsiisota yuunivarsiitii illee walii yaamnee manguddoo biyyaatti illee walii yaamnee viidiyoolee jira beeku kana hunda. Waan kana hunda kun footoolee viidiyoolee jira. Suuraan xiyyeetaa amma agartoonaa mitachi gubbaa jirtu illeen. Godhaa turree mootummaan illee doorsisni nu gayaa ture irratti illee hidhameetiin jira waan kana si galte. Ni yaadadha 1998 na fakkaata. Akka Itoophiyaatti naannoo Qarsaatti rabshaan kaate mana barnoota achi jirutti. Kana maal jennaan ijoolleen qubee teenya tana nu barsiisaa jettee kanan feenu jettee jaaniiti ijoolleen rabshaa kaaftee jaanii godina na yaama warri viidiyoo gaafa sana. Wanni siin kun zamana mallasaati beeku. Waa zamana mallas. Amma godina hin dhaqee akkanaa jira akkanaa duraanuu rooroo tunarra deemaa ture egaa namni naannoo keenya hundi ni beekaa ona gaasalatti maal kun taarikuma kiyyatu duraanis. Because namni na bira baratu hundi ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo yoo na bira barataniif itti amantummaan isaanii maal akka ta'e dandeettiin xiyya maal akka ta'e namuu waan beeku. So sodaan irra ture adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabata ture gaafa sana. Kun seenaa dubbee keenya baagiraawundi abbaan fadhaa qoratu. So waan akkanaati wanni kun as ga'ee itti gaafatamtaa jaanii walafaan bu'insillee dhufee ittillee hidhameetiin jira jechuudha. Achirraa wanni kun oofee sadarkaa barsiisota yuunivarsiitii yaamnee barsiisota haayiskuulii yaamnee biiroo aadaa wajjin biiroo barnoota direedhaa wajjin biiroo aadaaf turizimii direedhaa wajjin waan kanarratti marii guddaa goosisaa ture. Gaafaan biyya jiru beeku. Achirraa illee eegaan ala bahee hin dhiifne. Maaliif biyyoota addunyaa kana keessaas hedduun deemee yeroo ilaalu biyyoonni qubee mataa isaanii qaban fi amantummaa isaan qaban ni arga. Ibin biyya faranjii kanatti illee roban bara afaan isaanii haasawwan uummanni kaafaan faranjii beekan. Waan toro hiikamaa fi hiikkaansaa sii garte. So waan kana ijoollee biyya jirtu san abdiin kututinaa baradhaa waan kana dhiisinaa ni deemus lafatti hin dhiisinaa waan jedhu ergaatti dhaamaa ifi bakka ol barsiisan godhaa. Faayinaansaalii mindumaan harkadhurraa maatii kiyyarraa muree waan kanarratti baasaa as jira jechuudha. Maaliif waan kiyya waan ta'eef. Karooriin ani qabu maali waan kana yeroon godhu anaa fi miti Hamzaa fi miti takka Mu'aazii fi miti mucaa Mu'aaz akaakoo ta'uufaa ijoollee Hamzaan akaakoo ta'uufaa mucaan kiyya Oromoodha maqaansaa almost 58 mucaa kiyya kana mucaa isaatiif hin kataba'an waan hin godhu kana dhaloota sadaffaa maaliif dhaloonni
fuuldura waa qabaachuu qaba. Wanni amata 19 wanni kun lafa jala deemee namni itti wanta hin jeene fusaniif waan isaa ta'ee namni lafa qabatee hayyootaan irratti yaanni gabbifamaa akka deemu haala sana irratti dalaguu turre amata dheeraa ama 19. Yuunivarsiitii Wallaggatti dhiyoo tana barsiisaa Piroofeesar Fadhasaa nama jedhamu jira. Amal lama turatti bilbilee namni kun. Hayyee. Adda walee bilbila kee ijoollee irraa hin harkadhee maastar akkamii nagaya naan jee nagaya gaafatee nagaya niin deebisee fi ani barsiisaa Fadhasaan jedhama Wallaggaa Yuunivarsiitiin barsiisaa. Barsiisaa afaan Oromootiin naan jee bareedaadha barsiisaa afaan Oromoo eega taatee inumaa bareedaa baga dhuftee hin jeen waan afaan Oromoo kana illaa midheen qaba. Kanuma ijoolleen waan akkanaa barachaa jirrettee waan akkanaa uumee maastarii jedhanii na himanii naan jee. Dhugaadha wanni akkanaa ni jiraan jeen. Akkana jee na gaafatee namoota biraatillee harkadheetiin jira barsiisuu jiru eenyu faadhaan jeen. Qubee Sheebbakriifaas barsiisan harkee naan jee. Qubee takkaas nama barsiisu agarree garuu na erganii Saawud Arabiyaadhaan na ergan jee. Sheekh Doktor Abdishakur Mahamad Aman. Isaaniitiin natti erganii naan jee. Harkeen jeen sanillee. Qubee garii ta Sheekh Adama Biyyuu maal jedhamu namni jaarsaa tokkos jira nama sheekaati nama guddaadha. Sheekh Ibrahim Abbiyyuu. Nama guddaa nama kabajaati nama umurii amma 75 viidiyoo isaa tokko OBS gubbaa gaddisaniiti ilaale miilana na erganii ilaale jedhanii. Nama guddaadha waan bareedaa katabe jaarsilleen akkaataa bareedaan kaa'e. Kana natti hime Piroofeesar Fadhasaan kun. Toleen jeen dokumantiilee qabdu naa ergi ani ogeessa afaaniiti waan kana wali qabeetiin itti baha tokko akka qabaatu godhaanaan jee. Yaaboo rabbi mataa siyaa tursiisuun jeenan dokumentii feete na gaafadhu. PDF-dhaan maali inni waan hin qabu hundaa'u kitaabotaan PDF-in katabellee itti ergee kan maxxanfamillee kan hin maxxanse ani beeku kitaaba dilsi hin maxxansine yeroo takka qofaan Direedawaatti maxxanse ani gaafaan biyya jiru. Sanuu kuulleen gaafa san maxxanse bifa ammaa kana hin qabdu. Eegana fooyya'insa godhaa dhufnee jijjiirame hedduu ugusa 4 jijjiiramni itti godhamee aappiin uggulama 3 jijjiiramee jira. So kana keessa deemnee informeeshina kannee fi gurbaan kun qorannaa kiyya kana dhiyeessuun qabaa yuunivarsiitii fi naan jee meetroo akkasii miti Direedawaa irratti yoo qopheessine yoo hin jeen diskaashina qopheessine yoo si afeerree yoo ani bakkuma feetanii yoo na afeertan dhiyeessuun hin danda'a. Itti baha wanta qorannaa namoota waan kana barreesse qubee Oromoo uume beeka amma toora nama 9 naan jee amma inni qorannaa ergu anis toora nama 4 beekuun ture nama 9 faadhaa naan jee bara 1922 irraa eegalee ilaa ammaatti jechuudha. Musaa Godiifaa nama jedhamu jira. Jaaltaa Diifaan kitaaba isaanii irratti qabaasan kan hin argamu duraan. So namoota umurii gurguddaa dur dabree hedduu naa himanii kana natti himee riisarchii godhellee natti ergee ilaale hanga takka. Aboo inumaa qorannaan kee kun dhiyaachuu qabaan jeen Direedawaatti akka yaa dhiyaatu jaan ijoollee biyyatti barsiisee wal barsiisu jiru jira barsiisota afaan Oromoo warra maastarsii afaan Oromootiin qabu ama 16-17 barsiisee jira Direedawaa keessa. Isaan san hundi kuullee barreessanii beeki. Paanaal diskashina qopheessanii Piroofeesar Fadhasaa illee yaamanii achitti dhiyeessee ture waan qabu pirezenteeshina dhiyeesseef waan qorate san. Hedduu irraa gammatan. Hoggaa kana Dr. Magarsaa nama jedhamu jira vaayis pireezidantii Direedawaa Yuunivarsiitiiti. Dr. Magarsaa achirratti hirmaatee ture. Waan kana bifa bareedaadhaan sadarkaa yuunivarsiitiitti yoo dhiyaate uummata keessa deemurra sadarkaa yuunivarsiitiitti yoo ol dhufe waan jiru yaada dhiyeesse. Bareedaadha jenneen maaliif gaafaan biyyatti qopheesses Dr. Magarsaa namata 13 maal dura hirmaatee ture beek marii sana irratti. Amma inni nuu sadarkaa guddatee vaayis pireezidaantii ta'ee jira. Sadarkaa yuunivarsiitiitti yoo dhufe hawaasa keessa deemurra mooraan qorannoo yuunivarsiitii waan ta'u yaada kaasee bareedaadha jenneeni waan kana qopheessuudhaaf sochiin eegalame jechuudha. Instituushiin akka seenu yuunivarsiitii keessa seenee hayyootaan akka qeeqamoonni kun ija liingwistiitiin ilaalamee maaliitiin qooqa afaanii keessatti akkamiin ilaalamoonni kun rankina qabaa waan jiru akka ilaalamu hayyoonni akka ilaalamu maaliif namni waan tokko yoo qorate qaamatti dhiyeessu qabaachuu qaba jechuuf. Kana idduutti Piroofeesar Fadhasaan ijoollee Wallaggaati. Karaa Wallaggaa deemee achumaan yuunivarsiitii isaa gaafatee na fakkaata. Yuunivarsiitiin dhiyeessuu deemaa akkam jettaan naan jedhan. Ani bakka beekte dhiyeessuu ni dandeessa qorannaa keetii. Qorannaa keenya laalchisu waa'ee kuullee yoo ta'e immoo abbaan fedhee dubbisuu danda'a. Bikoos qubee hayyoottan gurguddaan na dura uumanii fi kanarratti ani komantii kanuu hin danda'u.
Garuu fuulleratti abbaa fara deebisuu danda'an jeen. Ani qorannuma kiyyaan baanaa jee. Qorannaa keetiitu itti murteessa malee anaa mitiin jeera. Ani waa'ee fullee irratti umdee fullee waan hin ta'eef ni danda'an jeen. Haya jee achitti dhiyeessee gaafilee adda addaa achirratti ka'ee barsiisonni gariin suuraa kaasanii kun irrina yuunivarsiitichaa agarsiisaa beeku. Suuraa kaasanii nama Abdiisaa Baalchaa jedhamu tokkotti ergan. Mucaa afaan Oromoo Googil duraan ijoolleen eegalteen jiru jaatanii guddicha afaan Oromoo. Waan san ijoolleetti ufsiisu jirtu tana keessa jira mucaan san naan jaanii ani hedduu isan beeku. Isatti ergan dookumentii. Ani immoo siri'ee dhaabbata jedhamu jira jee Piroofeesaraan Fadhasaan natti himee ture. Siri'een kun maal jeetiin isa gaafadhee natti himee Piroofeesar Tashoomee tokkoffaa jira nama guddaadha. Nama kabajaati isa faatu booddii keessa jira. Dooktor Fiqaaduu tokkoffaa booddii keessa jira. Namootaan kabaju afaan Oromoo irratti dookumentii kiyyallee itti ergemee waan kanallee ilaala waa'ee kuullee kana. Yaadan akkanaan jeen rakkoon qabu koree teenyaa wajjin ilaallaa jee tekstiin haa deebise Piroofeesar Tashoomeen nama guddaadha. Nama kabajaati. Akkasitti dookumentii baatii lama booda baatii Noovembaraatiin itti erge baatii lama dura jechuudha. Har'a marii tanarraa gisee dookumentiin Abdiisatti ergamte rakkinni Fadhasaa fi Abdiisaa hedduu waan tureef cehee miidiyaatti hin behe mucaan kun. So nuti sagantaa fuudhee gara miidiyaatti fidu sagantaan qabnu ture nuti. Maaliif wanti nuti godhaa jirru waan dhalootaaf waggaa 50 waggaa 60 irraa as bahee dhaloota irratti deemu ta'u lafa jala cimaa deemu qabu. Waan Oromoo tokko dalagu jira. Oromoo waan saakatti dalagatu qaba. Na harkaaf hin dalagu. Yoo na harkaa taate sooshaal miidiyaa irra jirra tishartii itti tolfannee maal itti tolfannee baasuu numa danda'ee ture waggaa dila kan. Garuu waan Oromoo waan ta'eef lafarratti dalagamu qaba jenneeti lafarratti dalagaa ture nuti. Namni sooshaal miidiyaa irratti gabbaasee nama garee siri'ee jedhamtu sana. So gareen tun itti gaafatama hawaasaa keessa jeequmsa kaasaniif isaan itti gaafatama. Nuti laatiin tuquufis sagantaan qabnu laatiin jijjiiruuf sagantaan qabnu Oromoo waan ifii haa qopheeffatu. Dhaloonni isaa mucaan kiyyafaan waan isaanii haa qabaatanii kana ture yaadni keenya. Wanni waggaa 19 miidiyaatti hin bahiniifis kana ture. Lafa jala bilcheessu. Garuu waan kana gufachiisuuf sagantaan waan kanaa dheeraa ta'uu waan hubataniif dafanii gara miidiyaatti fidan. Shororkaa hawaasa keenya hedduu kaayan jechuudha. Waan gaafa mallasaa nuti eegalle akka waan zamana ammaa kana zamana bilisiginnaa kana eegallee fakkeessan si galte. Kuni rakkoo miti. Sagantaan kuullee itti deema ammallee handhaamsiin uummata Oromootiif qabu maali? Kuulleen qorannaadhaan yuunivarsiitii keessa hayyootaaf haa dhiyaattu hayyoonni hafuufis rakkoon qabu san. Garuu sooshaal miidiyaa irratti hawaasaaf ajandaa ta'ee Oromoon ajandaa hedduu qaba yeroo ammatti. Siyaasaan, lolaan, beelaan, ikoonomiin rakkina hedduu keessa jira uummanni keenya yeroo ammatti wacan barbaadu. Biliis waca kana irraa dhaabaa uummata irraa. Kuulleen karaa qorannatti haa deebitu instituutiina keessa gaafiif haa dhiyaattu hayyoonni qeeqee lingwistikaalii xinqooqaan waan kana irratti haa mari'atan hayyootaaf dhiifamuu qabdi tun. Waan sooshaal miidiyaa irratti dhufee namootaan jeeqanii namootaan wanta godhanii miti. Wanni waggaa dheeraa tureefis waan Oromooti. Waan Oromoo fayyada jennee yaadnu. Ka'umsi kuullee wanni irraa dhufte mallattoo odaati. Mallattoo Oromoo waan isa tokkoomsu mallattoo odaa qaba. Akkas. Siyyaba shanan ja'anii waan jedhu jira. Kana gooneeti mallattoo odaarraa boca odaa kanarraa yeroo gamana irraa murtee gara gaggalchitu qubeen adda addaa 5 uumamti. Qubeen 5 san gara gaggaltee qubee 35 akka taatu goonee kana fuuldura viidiyoodhaan barsiisu teenya hidhata Oromummaa wajji qabdu cultural integration isiin qabdu hundasaa guututti uummata keenyaaf ifa godhuu teenya si galtee kuni qorannaa wajji deema jechuudha. Barreeffama namni argatee dubbisuu danda'a. Yeroo dheeraa uummata keessa gadhiifnee jira waan ta'eef. Garuu sooshaal miidiyaa irratti finnee bakka ambitti nu dhageessutti waan keenya lallabannee hin beenu waggaa 19 deeme baajanni beeefis hin jiru ana Hassanii kamiindaa isaarraa waan kanarratti invest godhaa jiru waan Oromoo waan ta'eef. Qubee wajjin wal qabsiisee qubeen hanqinaan rakkinaan kan darare tokko ana. Namni waggaa 12 dabre hanqina qubee ittiin barreessuudha waan uummanni kiyya dubbatu barreessuu kan dandeenyaana. Waan uummanni kiyya dubbatu osoo hin ta'in waan uummanni kiyya dubbatu dhiiseetiin waan uummata kiyyaaf dubbatan biraa barreessaa ture kitaaba irratti. So kanaafuu amma namni aanaa dubbatu moo kana boodas aanaa dubbatatee barreeffata. Inni gaafii biraatti gara biraatti taasisu. Gara keetti tokkoon deebi'u gaafii lamaan qaba gaafiin jalqaba qorannoo fi wantoota akka ammaati kaastuu kana ogguu qabu. Aantummaan akka nama dhagahamuuf hirmaachisummaa barbaachisa. Qorannoo jalqabaa barbaachisummaa qubee kanarratti fi eega gartee
qubeen kun qoratamee booda qubee kana boocuu irratti warra biraa hirmaachisuu xiqqoo qaawwaan hin turre kan jiru gaafii xiyya tokko. Sababiis namni oggunii fi isa hirmaachiste wajjin qorattu wajjin boocu booda ogguu wajjin gabadh dhiyeessites magaalaa dhiyeessites aameen jee fudhata maaliif kayyaaja xiqqoo ani amma shakkiniin an harkaa ture kalee fi arra inumaatu baay'inaan kan hin dubbisaa ture barruulee keessaa walii ergamaa jiru tokkootu anis ergamee nagee ogguu barruun kun naga'u taa'ee wanneen an jalqaba godhee yoo jiraate mee wanti kun hirmaachisummaa maal fakkaata kajoo gaafii ta'e jalqabaati so hirmaachisummaan ka'e karaa afaanirra qorannoo godhuu karaa qubee kana boocuu qubee boocame uummataa dhiyeessu hirmaachisummaan kee maal fakkaata tokko inni lammaffaadha wantoonni akkanaa ogguunii fi magaalaa dhufan hanganii fi qaamni ifatti waan kanaaf itti gaafatama fudhatu jirutti magaalatti hin ba'u. Waan kana reefullee kaastee jirta garuu tuuti qoifa naan taane magaala akka baase harkaattuuti fakkaata harka warra gootaraa seeneeti harka warra taguuga harka kaayeeti malee wanta kana isinitti yaaddanii waan baastannatti hin fakkaatu magaala bahuu dura maalii fi dhoysuun barbaachise eega dhoysame hoo isa dhokotte kana akkamitti harka biraa hanga ulluisee baasutti eeydanii haja'uutu gaafii xiyyalamee waliin. Fayyada yaadeero gaafii lama gaafattee tokkoffaan hirmaachisuu irratti lammaffaan bahiinsa dokumentii irratti. Hirmaachisuu wanni amma yaada reefu sii kaasa yoo yaadatte ammallee irra deebi'eetiin dubbadha reefu himeetiin jira. Hawaasa elementarii irraa eegalee ilaan iskuulii ilaan yuunivarsiitii mari'achiisaa dhufne. Hulleen tun yeroo takkarra lamarra sadiirra afurra bifa jijjiirrachaa dhufte. Maree hawaasaatiin. Maatan akkanan goone waan kana yoo jijjiirtan akkana sanboota gara odaatti dhufne akkamitti yoo akkana goone waan jiru yeroo takkarra lamarra sadii afur kiiboordi nuti jijjiiree moonni siin jeefa waan saniif. Yoo bakka tanaa tana goone yoo namoonni yaadaan gabbisaati as dhufne. Ammallee deemu jira dhaloonni illee fooyyeffachuu danda'a oppo wanni godhaa jirruufis kanaaf. Akkitti dokumentiin gabbee immoo yuunivarsiitiif dhiyaate. Yuunivarsiitiif ka dhiyaate hullee osoo hin ta'in qorannaa qubee sheebbakri irraa eegalee ilaan qaba kanan jiru kanatti horatamte dhiyeesse. Ka dhiyeesse Piroofeesar Fadhasaadha. Isaatu qorate. Ani niin afaan Oromootiin umdee bar waan kana inni umdee. Inni ni qorate. Dokumentii namoota hedduu. Ka dhiyeesse isa. Ka baase immoo yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa barsiisonni footoo kaasanii namoota alaatti ergan. Warra sirii moo sirii jaaniin maqaa isaanii hin beekun irra ilaalinaa. Isaantu maxxanse. Ani yeroo takka isaan qunnameetiin ture karaa Piroofeesar Fadhasaatiin because inni dokumentiin irraa fudhachuudhaaf waan qunnamaa tureef gamasaatiin isaan baree even afaan googil neenaa jennaan isaan dura warra eegalees ni jira warra akka Hamzaa Wariyoo fa'aa warra akka gartee Saphaloo Khadiir fa'aa kanneenitu eegalee ture gaafoo jaatanii guddicha amma isaan cinaa dhaabbanna jeetiin isaanuma kanaa'u yaamee warra Oromoo community asiitii wajjin illee zoom meetingii goonee ture akkamitti afaan Oromoo googil seenuu kanarratti tumsi godhamaa fi garee Oromoo Cultural Institute Minnesota wajjin illee akkasuma bariin godhamee ture isaan kanaa'u tumsuuf dokumentii kiyyallee saba sanitti itti ergee gaafaan itti erge isaan gadi hin baafa qabatanii kaayatan har'a Wallaggaa irraa itti dhufnaani rifatanii baasan Piroofeesar Tashoomaa kabajaan qabaa fi nama guddaadha yuunivarsiitiin keenya akkamitti waan akkanaa maxxansaa jeeqa dura maxxanse isaa fi abdiisaa so posti ilaalamu danda'a warri waan kana hawaasa keessa kaase isaanii nuti hawaasa jeequrra sagantaan qabnu hawaasni keenya fi keessa Oromoon akkatti duulu beeka akkatti duulchifatu beeka waan fi akkatti hojjetu beeka si galte dirree baheen harkaadhaaf hin hojjetu na harkaa yoo ta'e amata 19 of nadeero gaafuma wayyaanee sanuu gama wantaatti finnaa kun kanumaa yoon irra bareedana fakkaate. Galatoomii ani kanumaan ogguun xumuru waa hunda caalaa wanni guddaan ammallee wanti badii ni jira jenneen amannu nuti. Yeroo ni jirti yeroo jirtu kanatti fayyadamanii gara qorannoo fi waan barbaachisu dhiyeessuun hirmaachisummaan adda addummaa yaadaa kabajaatti deemuun haa jiraatu kaja'u qofaan dhaamsa qaba. So eebbifame akka afaan kiyyaatti. Yaa ulfaadhu ammallee kaayoon keenyas kanuma ammallee uummanni keenya dhagee itti fufuu osoo hin taane hayyootaaf dhiyaachuu qaba hayyoota keessa deemuu qaba kaayoon keenya ammallee dhaloota dhufuu fi kanan dagatinaa. Dhaloota ammaa burjaajeessuu fi miti. Dhaloota ammaa if duraa fi if duuba oofuu fi miti. Dhaloonni dhufu waan ifi haa qabaatu. Achi keessatti haa laallatu. Si galte? Dhaloota irratti haa hojjennu. Mee sagantaa yeroo dheeraa haa qabaannu. Na harkaadhaaf sagantaa gabaabaan akka gadi hin baane. Akkas nurraa fakkeessanii beekta. Faallatti nu dhumanii. Maastar gaafii takkaas keessa bade gaafii takkaas keessa bade. Ayyee.
tan waan afaaniin jiru harkaan hin barruun hin barreessine yeroo oromoo isaaniif dubbisu kayyoo sun as keessa baddee mee irra deebii keessumaahu teenya hogguu gara keenya dhuftu addumatti ituunis afranqalloos anniyyiis hogguu barreessinu waan dubbannu kan barreessine namuutti walii galla amma nuti ka dubbannu miti ka barreessinu kan dubbatanii kan nuti dubbannu jala dho'isinee barreessu jirra harkisa yoo ta'e fakkeenyaaf barreessaa hogguu jennema barreessuma isa jedhu kanaaf amma fakkeenyaan barbaachisu oromoon ni wata waansa because fakkeenyaan sa'aan gumnu fayyaadee akka waan dubbatan hin barreessine arginaa hayyoonni kana challenge godhuudhaaf afaan addunyaa hundi waan dubbatan hin barreessu jedhanis ni jedhanii nuti immoo dhaloonni waan dubbatu akka barreessuuf irratti hojjechaa fi jirraa fi ilmaan waliigalee naafati. An akka nama tokkotti ifaajii tana asiin ga'e tana booda gaa isaan ugamu miidiyaatti baasanii qorannaan ittuma deemuu qabaan jedhan instituutiina seenee Oromoon ajandaa biraa baafatee gaa hojii isa deebuu qabaan jedha ajandaa kana laffise. Galatoom. Gaafii dhumaa gaafii lama na gaafadhaatiin hin bu'an. Hundi kulleen kulluma wanni jiru amma afaan Oromoo fayyadamaa jiru irratti qubee guddeessaa fi qubee xiqqeessa jedhanii jira. Kun hin jiru achi keessa kullee keessa. Qubeen hundi tokkuma afaan Oromoo qubee guddaa fi xiqqaadhaanii kan jijjiiratu osoo hin ta'in yeroo dheeratuu fi yeroo gabaabbatu. Yeroo jabaatuu fi yeroo laaffatu hiika jijjiirata afaan Oromoo. Saniifuu kan nu dhibu sanirratti kan dalagu jiru yeroo jabaatuu fi yeroo dheeratuu yoo gabaabbattu waan jiru irratti daleene. Kuni siistama barreeffamaa qaba. Sirna barreeffamaa jenneeni qottoonfattuu bargaafattuu Oromtuu kaja'u jira hanqa siistama dhumaa dhufutti. Kuni waan irra dalatanaaf ani hayyoonni afaanii hayyoonni xinqooqaa dokumentii san dubbisanii linguistikaalii saayinsii afaaniitiin akkasitti irratti haa mari'atanii achiin haqeeqamu wanni jaa'ufsaniif. Malee wanni qalamaan adda boon jiru. Baay'isa waa'ee footooleen gariin ta feesbuuk irra deemtu ta duraanii faadha beeki. Ta taayipiing irra qabdu faa kitaaba gubbatti yoo ilaalte amma dubbachiiftuun shanuma. Ka wanta gubbarratti ba'e immoo ka taayipiing irra hin gabbu'ee wanta irratti gizee gaafa duraa san osoo kompiitaratti keebiroon hin tolfamiin PDF'dhaan dalagame. Adobe irratti dalagame san. Ka eegana kompiitara dhufe qophaa'e kitaabota dubbisuu danda'an. Hudhaan akka dubbifamaa taatee hudhaan akka jabaachuu qabdu. Sirna birsaga keessatti kaayetiin jira. Waa'ee gartee xinqooqa afaanii keessatti illee makaara jala huruuf ni beektan afaan arabaatiin. Waan akkasiisan illee gartee waan keessa deeman korsiilee garii waan hin fudhadhe waan hin qabuuf kanarrattis waan hin barreessee hin qaba. Kitaabota garii waan hin barreesseef akka dubbisu ijoolleen dubbisuu jalqabanii jiran. Even waan takkaan isin himaasumaanii naannoo keenya akka yaadattan barattoota hedduu haa qabu sheekan. Sheekan ijoolleen nama 400 qaban. Ijoolleen tudus niti kitaaba dubbisuu feenaamaa nuun barreessinee jaan. Aboo ani nama sheekaatii miti. Kitaaba isiniin barreessu kitaaba baradhe. Waggaa 8 baradhe kitaaba. Warra Sheekh Abdurrahmaan Daamoota warra Sheekh Amiin Farattiin baradhe. Mana barnoota jeeyidattiin baradhe amantiin hin beeka. Arba'inaa fi buluugaa fi riyaadaa fi tajjiidii kanneen numaan baradhe akka namni tokko barattaniis. Garuu barreessuudhaaf amantiitii miti. Kabarraa'ee fuuneeti hulleetti deebisnee kanneen eebisaan illee akka baratan. Maaliif afaan isaatiin namni barachuu waan qabuuf gartee piraaktis akka irra godhatan dubbisuu barreessuu akka irratti muuxannoo argatanii jabeeffatanii deeman akka nafeeffataniif. Kunillee godhamee jira jechuu barbaadeeti. Eshi galatooma Maastar Hasan dursee isin arguu kiyyatti gammachuun qaba maaliifi jetteerraa qaamaan abbaa dhimmaa arganii abbaa dhimmaa wajjin haasa'uuni waan guddaadha jedhee amanan ofii kiyya. Ani afaan Oromoo Jimmaatti baradhee barsiisummaa gara waggaa 6-7 hojjedheera. Ammoo biyyi keessan jira. Kaleessa dhimma kanarratti mari'ataa turre ishee jaabirfaa turanii hunda dursee eeyyamamaa taatee as dhufuu keetiif baay'ee galatoomii akka nama dhuunfaatti personaalii akka dhuunfaa kiyyaatti namni kamuu damee hojii irra jiru kamiin saba ni fayyada jedhee wanna yaada irratti xiyyeeffatee hojjechuun saba kana tarkaanfii tokko adeemsisa malee saba kana boodatti deebisa yaada jedhuun qabuani. Kanaaf saba kootiif jettee waggaa 19 miti laaqana guyyaa tokkollee yoo aarsaa goote anaa bira kabajaa qabda. Garuu immoo akka nama tokkootti akka Oromoo tokkootti akka quuqama sabaa nama qabutti immoo dhimma kana yeroo dhageenyu
Wanti nutti dhagahame jirraas irra deddeebinee si gaafannaa namnillee wanti inni dhimma kana kaasee olii gadi adeemaa jiruuf afaanni dhimma waloo keenyaati. Qubeen dhimma waloo keenyaati jedhee waan amanuu fi sanallee akka fiilgootuun barbaadan. Sanarra darbee gaaffii kiyyatti cehuun dura warreen dhimma kana lagaan, kutaan, amantaan wal qabsiiftuu deemtanii dhiisaa isinitti haafu. Saba kanas hin fayyadu, afaan Oromoos hin fayyadu, biyya kanas hin fayyadu. Maastar nama tokko akka amma dhagahaa jirrutti baasii barbaachisu hunda anatu kafar gochaa ture jedheera. Maallaqa isaatti baasee hojjeteera waan saba kiyyaaf hin ta'a jedhe. Dhimmi kun dhimma maastarii Hasanii waliin wal qabatudha malee dhimma Harargee bira geessuun qabu. Neetworkiin kooti mataa jira ta'e dhagaama ta'e hin beeku. Dhimma amantaa musliimaa bira geessu waan qabu natti hin fakkaatan personaal akka ilaalcha kiyyaatti. Kanaafuu warreen gara kanatti harkisuu yaaddanii of qusadhaa jechuun barbaadan jalqabuma. Garuu akka namaatti immoo gara gaaffiitti yeroon deebi'u gaaffiileen yeroon osoon hin dhufin wanta baay'ee akka ibsite nan amana. Garuu personaalii sooretti kooba ganagaan dhuftee personaalii waan natti dhagahamu ibsiteetta ta'ee hin ibsine ta'ee hin beeku. Garuu gaaffii tokko lama qofaa kaasuu barbaadan. Qubeen laatiiniitti fayyadamaa jirru hanqina qabaa yoo jenne eeyyee hanqinni inni qabu tokko lama jennee arguu dandeenya. Waggaa 19 qubee haaraa bocuu caalaa waggaa tokko lama fooyyee sooretti miyuutiin qabattu yoo dandeesse yaadako. Waggaa tokko lama rakkoo sanaaf fala barbaaduun maaliifin kana sii kaasaa? Jechumti qubee afaan Oromoo jedhu kun dhaloota wajjin, seenaa wajjin, eenyummaa wajjin walhidhata godhateera hagammaatti. Sana gar tokkotti qabne gara kanatti deebi'uu caalaa sanaaf fala barbaaduun hin wayyu ture. Tokkoffaan gaaffiin kiyya. Gaaffii lammaffaan akka jalqaba dhageenya caalaa kaleessa yeroon dhaga'u immoo wanti na naasises wanti xiqqoo yaaddoo keessa na galches jira. Fakkeenyaaf kuullee kana darbee qubeewwan gosa garaagaraa 9 dhalootii ittiin barataa jira, ittiin barsiifamaa jira jedhaniiru Profeesar. Kuni saba kanan fayyada jettanii yaaddu. Inni kan biraan akka qubeetti akka kuulleetti fixeera. Sitti dheeresse natti fakkaatan of galchi. Garuu akka kuulleen yeroo achas bahu ati nama dhuunfaa dhaabbata si gargaaru hawaasa si gargaaru hin qabdu waggaa 18 gatiitti baaftee sooftuweerii hojjettee kiiboordii qopheessitee maal qopheessitee haga kana ifaajuun kee akka qorataa fi ogeessa tokkotti osoo tarkaanfii barbaachisu deemeera hin deemin baasii kana hunda itti baasuun aarsaa hin barbaachifne kafaluu sitti hin fakkaatu. Amma fakkeenyaaf dhimmi kun akkanaa galutti ogeessotni afaanii itti mari'atu itti hunduu ogeessi lingwistikii itti mari'atee kamtu wayya kam wayya jedhee murteessu saniin oolume maastar. Akkas. Osoo sun ta'ee erga fala argate osoo imalte dadhabbii kee kana siin qusatu ture. Isteeppii barbaachisu osoo hin deemin dursa misoomsa keessa galle waan galameen si'aadha. Osoo isteeppii barbaachisu mirkaa'ina keessa seeneeti gara misoomsuutti deemama. Misoomsuu san osoo hin gahin tarkaanfiin barbaachisu osoo hin deemamin misoomsuu kafaluun ta'uu jechuun barbaada. Galatoomii ulfaadhu. Osoo yaada keen xumuriin garuu yoo sitti tole sagantaa marii qabaa irratti yoonaa hirmaatte natti tola. Gamanumaan imaanaa sittaa ta'u thank you kabaje. Yeroo asoo dhagee gaaffii garii deebiseetiin jira viidiyoo duba deemee caqasuu numa danda'a. Kan inni ammarra arge gaaffii takka boodarra dhumarra bareedduu fide
waggaa dila kana hanqa qubee haaree uumuuf ifaajiin godhamu ka jiru yoo fo'i qobbuudhaaf yaaliin godhamee ho'i waan joona gaafate. Dhugaa qabda baga gaafatte deeroo dhugaa qabda. Nuti dhaloota qubee kana baratee ittiin hojjechaa jiru. Ittillee hojjannatti fuufa. Dhaloonni nu booda dhufu immoo dhaloota waa qobboo osoo hin ta'in dhaloota waan isaa qabatee deemuu barbaanna. Uummanni Habashaa wanni qubee isaanii irrina wajji qabatee deemuuf kasaanii waan taateef. Nutis keenya tolfannee ka afaan keenya bakka mijaa'utti tolfannee ka dhaloonni keenya ilma kiyyaa miti ilmi kiyyaa afaan qabatee deemuun karoora dheeraa jechuudha. Sanirratti dalagaa jirra jechuudha. Sana wanni waan ifii barbaadu maaliif akka ormaa amma namni gariin maal jaaree fullee jeerraan deebi'aa gaanniin turre ta'a. Akka abaluttiin sirbaan morma nama jalliftii ijaan manguddoon ta'e. Akka abaluttiin sirbaan morma nama jalliftii. Biyyoonni kumni takka yoo laatiin barreessan nutis dirqama laatiin barreessuu qabna jechuu miti. Dhaloonni keenya waan ifii qabaachuu qaba. Kuni rakkoo miti. Silaa rakkoo ta'e afaanota marii gurguddaa addunyaa irratti amma yeroo deenu afaan faranjii haasawan isinitti fakkaatiin. Afaan isaanii haasawan maashinaatu hiikaaf. Afaan faranjii wallaalaatii miti. Walgeessee irraa yoo baate afaan faranjii sitti haasawan. Afaan Ingilizii. Garuu walgeerra yeroo seenan afaan isaanii dubbatan. Kun maal akka ta'e isiniif gala. Teknooloojiin AI fi kafadallee yoo dhufe eenyummaa hojii akkuma ol simuu godhama malee eenyummaa fi hin darbitu if barbaadu waan jedhu irratti. Kuni dhaloota waan dheeraa irratti waan godhamu. Ifaajiin kee akkanumatti kaafuun fakkaatu osoo akkanatti ifaajii ittiin godhin maaliif ayyootaan qeeqamee akka kufuus akka dabruun godhamne waan jedhu yaada kaasa. Adeeroo ifaajii miti. Wanni saba kiyyaaf godhu gisee hundaa'u waan kiyya. Saba kiyya jechuun ani ifitti hin qusadhu. Humniitii kiyyaas beekumsi kiyyaas qabeenyi kiyyaas kan uummata Oromooti. Hin qusadhu ittumaan deemaa hawaasni keenya yoo dhiise mirga qaba. Ani godhu dhalootaaf dhaloonni waan akkanaa jira jee akka fudhatu. Gaafii takka ammaas ta'u baleessi kiyya kaasee barsiisaan qubee sagalii jira jedhanii. Kuni waan warri sooshaal miidiyaa hawaasaan burjaajeessaa jiru hiikaa jijjiiree. Dhugaa qubeen sagal ni jirti amma tokkoffaan qubee Sheek Bakrii Sabalooti. Bara meeqatti uumamtee ni beeka barsiisan. Talammadaa qubee Dr. Abdishakuri. Dr. Abdishakuri Yuunivarsiitii Saawud Arabiyaa waggaa 26 ol nama barsiise. Sadaffaa qubee Muusaa Godiiti. Jaalxaa Abdiifaan miseensi adda bilisummaa Oromoo gumii sabaa kitaaba isaanii irra barreessanii turan. Achirratti hin argamu Muusaa Godii. Sheek Adam Abdiyyuu jedhanii Adaamaa jira. OBS uumaa irratti illee turee dhufee turanillee jaarsa guddaa nama kabajaati. Anaa ijoollee irraa hin qubee sana tolche jeeti bal'inaan barsiise viidiyoo sanne erganiiti ilaala. Namoota akkanaati namoota gurguddaa umurii 87 miti wanni qubeen dhaloonni immoo qubee isaanii isa yoo ol barsiise ani rakkootti hin furadhu. Afaan Oromoo akademii qabaachuu qabaa jennee yeroo dheeraa dubbachaa ture. Profeesar Fadhasaa waliin illee yoo akademii jiraate kun hundi akademii dhufeeti akademiin isa waan kana hunda xalalchee mataatti godhee deeman. Akademii dhabuun keenya rakkina akkanaa uume jechuudha. Akademii afaan Oromoo dhabamutu rakkina akkanaa uume. Sababni amma dubbiin tun itti baatee yoo takka akademii kana yaa'ii akademiiti afaan Oromoo. Profeesar Fadhasaa fi Abdiisaa wanni itti ol dhaban akademiin Oromoo amma nun barbaachisu amma CDA moo CDD saniin deemnaa kaja'u Abdiisaan qabu. Profeesar Fadhasaan immoo akademiin afaan Oromoo haa ijaaramu qubeen haareen yoo dhufee jecha haareen yoo uumame afaan walteessuu irratti afaan biyyaa godhuu irratti akademii kana hojjeta. Wanni isin hojjettan afaan Google laquu kunilleen akademii san jala seenaa. Yaada joggaa deessuuf lakkii nuti ammatti kana karoora hin qabnu nuti amma dandeenya hojjechuu feenaa yeroo xiqqoo obsiitii san booda ijaartaa waan joora wallee bajarri kun. That's why waldhabbiin isaanii sana ammaan tana qorannaa Profeesar Fadhasaa Yuunivarsiitii dhiyeesse akka baatee isatti erganii waan isaan lamaan waliin feeneef dubbiin tun baate. Akka isaan lamaan wal dhaban immoo ragaa ani viidiyoon na harka intervii Profeesar Tashoomee hojii gooneen na harka jira. So waan haala uumiti dhugaa dubbanna Oromoon dhugaa qabdi. Oromoon dhugaa jaalata. Uummata Oromootti haasoo jira. Uummata dhugaatti haasoo jira. Dhugaan tawaaqaati. Dhugaan jirtu tanu. Gaafii dhumaa kaasaa. Irraniin kan. Yoo manni kuffise akka arge barachuu nuuf fayyamtaa miti ati silaa. Lakki ani hin jiru. Ani hin jiru. Ani adeero. Ammallee ifatti yaadee kiyya akka namni beeku. Ullee kana gaafaan bocee ifii xiyyaafii miti. Dhaloota nu keessa dhufuufiin waa dalagaa jira. Wanni naamata 19 lafa jala oofeef illee tanaaf. Na harkaa silaa taate, na dhagayaa beekamtii odoo taate, dhaloota burjaajeessoo taate qaata miidiyaatti finne. Gaafa mootummaa wayyaaneetiin siin jee xalayaan deeggarsaa biiroo barnoota irraa biiroo aadaa irraa illee barreeffamtee Oromiyaaf illee itti deemee sadarkaa hanqa mootummaan gaafa jijjiirame kottu naan jaan.
gaan koree waaltinaatillee dubbise biiroo barnootaa dubbise biiroo waajjira aadaattillee dubbise hangasittiin deemaa ture jechuudha gaafan biyya ture. So wanni kun waan arra eegalame miti viidiyoolee jira footoolee jira mariilee goone wanni hin gadi hin dhiisiniif waan sabaa waan ta'eef riikardi ta'ee taa'uu qaba waan ta'eef. Kun akkasii hubadhaa fayyaa taa'aa gaafii namni qabu sagantaa biraa irratti nuu qaba. Dokumentiin ani waa'ee fuullee irratti barreessee qorannaa dhiyeessee kitaabotaan an barreesses laalaa dubbisaa akkamii barrooyitii akkamii walii hidhamtii jechi amma fakkeenyaaf keessatti kajoo qubee ati 10 yoo barreessite kuni qubee 3-4 yoo deebise maaliif akkamitti deebisuu dandee akkamitti walitti hidhe waan jedhu sirna barreeffamaa qaba. Tartiiba isaa laalaa akkaataa itti uumame baasa waan guyyaa tokko lafaa kaa'amee bocamee gabbee miti. Waan irratti mari'atamaa hawaasa wajji hawaasa hirmaachifamee fooyya'aa dhufe. Seerri isaatis sirni isaatis waa hundi fooyya'aa dhufe. Kun waan dhalootaaf irratti jedhu ammallee dhaloonni fuulduraa kunis hayyoonnis irra qorataniituma dhaloota dabarsuu ta'anii. Si galte? Akkasitti waan deemotoo akka hubattaniin barbaadan nuti hawaasa keenya jeequun feenu hawaasa keenya burjaajessuuf sagantaan qabnu waan ifiiti waan keenyaa fi kanamaa adda barru kanamaa kan nuti qabanneetuma deemna addunyaa qabata jaani rakkoon qabu san irratti itti fufa garuu ilmaan keenyaa waan ifi haa qabaatanii maalummaa ifiiti burjaajii amma kaatanaaf immoo katti gaafatamu dhaabbata qaama waan kana gabbaase information kana hawaasa kaasee hawaasa keenya waliin dhawe hawaasni keenya immoo walitti dubbachuun hamtuus toltuun wal arrabsuun wal faarsuun isaanii dhugaa qabdanii Oromoon afaansaa jaalataa Oromoon uummata dhugaatii dhugaan tawaaqaatii galatoomaa ulfaadhaa isin jaa guyyaa gaarii qabaadhaa.